Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata Waaqayyo. Har'a anatu dhufee jira. Yeroo baay'ee asirratti kan darbu sagantoolee tajaajila sagalee Waaqayyoo faarfannaa kadhata garaagaraati. Lallabaa barsiisa dubbii sagalee Waaqayyoo akka miidiyaa tokkotti immoo akka nama ergaa jiru dabarsuutti immoo akka dhuunfaattis ta'ee akka waan tokkotti yeroo wanti tokko deddeebi'ee na bira ga'u dhiyeessuudhaaf egaa dirqama namni tokko waan fayyadamu irratti dhaloota barsiisa waan jedhamu kanumaaf fayyadamu namni dhaloonni tokkorraa isa tokko akka waa baratuufidha. Tole egaa har'a kanan dhufee fi obboleettii keenya tokkotu na erge. Egaa asirratti namni sun yoo fedhii isaa ta'e viidiyoo nama sanaa fidee dhufa. Namni sun immoo fedhii isaa hin taane yoo ta'e sagalee isaa qofa erguu yoo barbaade sagalee isaatiin edit godhee fidee nan dhufa. Garuu immoo bakka koo bu'iitii yaada kana atumti qoodi yoo jedhe immoo yaada namaa eeguudhaafi nan bakka sana bu'ee nan qooda jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa yeroo baay'ee obboloonni keenya isa kana maaltu si gubee jennaan Oromoon abiddaa kana onnaan isa kana yeroo si gubuu argite isa kana amma si dabalutti maaliif eegda? Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti keessumattuu jaalalli kuni gowwaas nama gooti wallaalaas nama gooti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalachuun gaariidha garuu jaalalli sun maddisaa eessaa dhufe waanuma jaalala jedhamee fi fiiganii dhaqanii irratti dib jechuu miti jechuudha. Yeroo baay'ee amma akkuma argaa jirru keessumattuu ijoolleen baay'ee waanuma wal baraniif miidiyaa kanarratti wal baranii gaaladhanii maatiin isaaniin argin isaanuma faana deemanii yeroo ari'aman yeroo itti hataman argaa jirra. Yeroon kana jedhu namoonni akkasitti gaa'ela sana keessatti amanamanii jiraatan hin jiranii jechuu dandeessu. Anis jechuu nan danda'a jiru. Isa kana anuuf irratti nan beeka jechuudha. Amanamummaa isaanii waadaa fuula Waaqayyootti galanii amanamummaa isaanii kan eeggatan danuun isaanii jiru akkuma warri maal na dhibeedhaan socho'an jechuudha. Yeroo baay'ee obboleettiin tokko yeroo itti ishiin akkasitti karaa boolee na fudhatee galee ana malee siin ta'u anatu siif du'a siif fajjeessa jedhee garuu guyyaa 2-3 booda immoo si arguun barbaadu jedha. Waanan godhu kan hin dhabu qaanii guddaadhaan gara warra kun qabnaaf warri jedhani. Inni tokko immoo jalaan dhufee jechoota danuu irratti barreessuu dandeenya, kolfuu dandeenya. Maaliif ana galte maaliif warra kee Elaa firoottan koo iddoo kanattis jechuudha yeroo tokko wantoonni baay'een nama ajaa'iba jechuudha. Warri isaa jiraatanii seerri isaa jiraatu namni sun sodaa Waaqayyoo keessa jiru taanaan namni Waaqayyoon hin sodaanne gonkumaa nama hin sodaatu jechuudha. Maaliif Waaqayyoon olitti seerris Waaqayyoon gadi firris maatiinis obboleessi keessa obboleettiin keessa Waaqayyoon gadittidha. Namni ati wajjin deemtu sun namni ati wajjin deemsa gaa'ela jechuun tapha miti akka sagalee Waaqayyootti jechuudha. Gaa'ela jechuun kabajaa ulfina tapha miti jechuudha. Garuu achi keessatti lolli jira hin jiru warra jedhamaniif immoo jira sirriitti. Ijoonsaa inni guddaan garuu isa kanatti nan dhufa. Lola sana lolamuu miti lolli ka'uu miti sababa lolaa miti akkam akka ta'u isa kana booda nan dubbadha. Namni ati wajjin deemtu ishees ta'eessa sodaa Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan Waaqayyoon hin sodaatu taanaan seera miti waan barbaadde fiddee fuuldura isaa dhaabde omaayyuu miti jechuudha. Maaliif Waaqayyoon hin sodaanne taanaan iddoo namni sana arginetti wanta baay'ee namni gochuu danda'a nama dhokate. Garuu immoo iddoo nama dhokate sanatti Waaqayyoon arga jedhee yaada isaa keessa laphee isaa keessa sodaa Waaqayyoo hin jiru taanaan Oma faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Isa kana beekuu qabdu obboloota koo shaamarranii jechuudha. Namoonni baay'ee otoo maatiin isaanii hin beekin yookaan immoo bakka sanatti otoo maatiin isaanii hin argamin sababoota garaagaraatiin keessumattuu haala waggoota muraasaan as biyyi keenya keessa jirtu gara tokkotti socho'uu dhabamuudhaani namoonni baay'een waldaan bakka bu'ee bakka maatii bakka akka amantaa isaaniitti jechuudha. Kan waan akkasii raawwatan jiru. Haa ta'uyyuu malee isa kana amanamummaa isaanii kan eeggatanis jiru. Kan Waaqayyoon sodaatanii
wanta waadaa galan sana of eeggatan jiru. Garuu haati kee, abbaan kee, obboleessi, firri kee walitti qabamee seerri dhaabbatee chaabbaadhaan tumamee iddoo meeqatti mallatteessitee dhaqxee itti galtee gaafati biraa zor jettu waan baay'ee kan sirratti dalagu suni hin jira. Argitanii? Otoo hamti tokko firri kee bira hin jiraatin, firri isaa bira hin jiraatin, garuu fira caalu isa hundumaa ol gararraa ta'e Kiristoos ilma Waaqayyoo wabii godhattanii sinumti lamaan qofa kan deemsistan yookaan immoo jaarsa waldaa tajaajilaa tokko dabalattanii deemsifattanii waan guddaa ta'e fakkeenya dhalootaaf kan ta'e jiraachuu danda'a. Garuu immoo asitti firri wal ga'ee waraqaan iddoo meeqatti mallatteeffamee waajjira meeqa waan meeqa keessa galee gaafati biraa zor jettu waa baay'ee isin irratti kan uumu jira jechuudha. Walumaa galatti maal jechuun barbaade nama Waaqayyoon sodaatu ta'uu qaba namni sun jechuudha. Waaqayyoon hin sodaatu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Sababiin isaas bakka Waaqayyoon hin sodaatu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Ati bira jiraattee bira jiraachuu baatte tumati bira jirtu waa baay'ee sirratti hojjechuu danda'a. Otoo ati bira hin jiraatiin immoo akka waan hundumaatti Waaqayyo sochiisaa hundumaa wajjin jira waan ta'eef jireenya gaarii jiraachuu dandeessa jechuudha. Kun akka gorsaatti yookaan immoo waan jireenya koorraa barachaa jiru yookaan argachaa jiru isiniif hime jechuudha. Haa ta'uyyuu malee obboleettiin kun egaa jireenya ishee keessatti maatiin seera kallattii hundumaatiin jechuudha. Waan hundumaan guutuudha ture gaa'elli ishee. Argitanii garuu akka isheen jettetti akka isheen dubbattetti egaa baay'ee ulfaataadha. Viidiyoodhaanis ba'uun barbaadu naan jette yoo danda'ame sagalee kee gashuu jennaan yeroo biraa gashitaa jettee akkuma nama kamiyyuu hojjetachuudhaaf biyyaa baatee baay'ee ol jaalanna jettee mucaa tokko gidduu isaanii jira. Bakka hin taane mufii xiqqoodhaan jechuudha. Walitti bu'insa xiqqootiin akka gargar ba'amu murteessee jechuudha. Argitanii namoonni baay'een keenya waa waraqanni qabateef waan seerri beekuu fi waanuma dhaabbatee hafu wayii nutti fakkaata miti. Inni guddaan ishee biras isa biras jalqaba duraa gaa'elli sun fedha Waaqayyooti. Ishee waan bareedduuf inni waan bareeduuf osoo hin taane jalqaba duraa waan sii gaggabe jedheef osoo hin taane jalqaba duraa fedha Waaqayyooti. Isheenoo innoo Waaqayyoon laphee isaanii keessa sodaa Waaqayyoo jira jedhanii yaaduudha jechuudha. Namni walitti bu'uu danda'a. Mucayyoon kun baay'ee gadditeetti gaafa tasgabboofte tarii fuulli ishii yoo mul'achuudha baate fuula ishii too mul'isiin sagalee ishiitiin isiniif fiduu nan yaala yoo tasgabboofte viidiyoo waraabde jechuudha. Galuudhaaf illee xiqqoo ishee amma haala mijataa keessa akka hin jirredha kan ishiin natti himte seeraan ala akka jirtudha. Haa ta'uyyuu malee obboloota koo egaa maaliif waa'ee waraqataa kanarratti dubbatte samaanaan keenya seera qabeessadha. Maatiin hundi iddoo jiranitti firri hundi iddoo jiranitti garuu jette obboleettiin kun akkuma nani dura dubbadde murteessaan isa kana toon taane fedha Waaqayyooti si jaallataa dhugaadhaan sodaa Waaqayyoo keessa jira kan jedhamu dhalaalamu kan qabu jette argitanii duras an dubbadheera isheenis suma kana jette. Egaa walumaa galatti maal siniin jechuun barbaade namni walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'uun isaanii baay'ee na ajaa'ibe yeroo isheen natti himtu jechuudha. Waanuma iyyuu hiikumsa irra geessisu miti sababadha malee waanuma xiqqoodha. Kana sanadee amma dubbachuun barbaadu yoo fedhii ishii ta'e ofii ishiitii as baatee dubbachuu dandeessi. Waanuma xiqqoo tokkodha jechuun walii kumsa yoo osoo hin taane wal oodaniiyyuu akka bulan hin godhu ture. Haa ta'uyyuu malee egaa ta'eera. Egaa ani asirratti waanan isiniin jedhu yoo jiraate dhaamsan ani isiniif dabarsu namni kamuu walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'insi sun garuu hiikuudhaanis furmaata hin ta'u gadi teessanii dhimma sanarratti dubbachuu dhimma sana hiikuu isa kanadha. Namni kamuu walitti bu'a. Sababa walitti buutanis miti inni ijoon walloluu keessanis miti inni ijoon yoo nama ogummaa qabdu taate atis taate inni teessanii dhimma sana dubbattanii furuudha jechuudha. Namoonni baay'een wali akka waan waliin lolleetti yeroo miidiyaa kanarratti anaaf inni immoo anaaf isheen immoo waggaa amma kana waliin ara inni kun sobadha. Walitti bu'insi hin jira garuu fura hiikuudhaaf hin ariifatina hiikuun furmaata hin ta'u. Akkuma kana immoo obboloonni cal jettanii warra miidhame irrattis quba hin qabiina Waaqayyo hubannaa kennuu fi warri miidhamtaniitu warri miidhamne immoo warra miidhame irraa baradhaa.
waanuma inni siin gaggaba siin du'a jedhee waan sagal sitti raajee fi fiigdee faana hin galiin. Namni sun sodaa Waaqayyoo lapheesaa keessa jira. Waaqayyoon sodaata jedhiiti hubadhu. Sodaa Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan isheen waan karaa boolee faana galteef hin ari'us hin dhiisu. Sodaa Waaqayyoo yoo keessa jiraate garuu maatii ishiirraas yoo fuudhe inuma wajjin jiraata. Fudhatees yoo galee inuma wajjin jiraata. Garuu inni guddaan ilma namaa keessa sodaa Waaqayyoo lapheesaa keessa jiraachuu qaba. Jireenya ammoo jiraannu kanaaf gadi ba'anii ol galuun yeroo itti dadhabameefidha. Kanaaf walumaa galatti nama kam wajjiniinuu furuu yaalaa jechuudha. Obboloonni immoo kallattii garaagaraatiin cal jettanii akka hoolaa hin deemina adaraa keessan hubadhaa ishee tokkorraatii baradhaa. Innaa obboleettiin kun mucaa keessan akkam gootaniinaan egaa mucaa waggaa 6 daa'ima waggaa 2 kan ishiin gattee baate waggaa 4 hojjette maaf hin galle jennaan baay'ee soo hin turinan ba'ee. Kana jechuunis jireenya fooyyessuu fi hamma ta'ee bakkeerraa yoo hojjetan wayyanaan jedhanii ijoolleen natti himanii jette. Ilaalaa egaa daa'ima gidduutti maal akka ta'u ishiinis asitti hammam akka sammuu ishii jeeqamu egaa innis tarii yoona kana hin beeku gaa anaaf gaaffiidha wanta akkasii kuni. Kanaaf adaraa keessan hubannoo barbaachisa. Bakka walumaa galattis sodaan Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan faayidaa tokko hin qabu. Maatiin keessaa jiraatu, maatiin isaa jiraatu, seerris waraqanni isaa jiraatu. Sodaa Waaqayyoodha. Jireenya ilma namaatiif laayivii kamirrattiyyuu sodaa Waaqayyoo laphee nama sanaa keessa hin jiru taanaan minim nagar jireenya macaafa fakkeenyaa keessattis miti iddoo baay'eetti sagalee Waaqayyoo deddeebisee waa'ee ogummaa kana hin dubbata. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Yoo Waaqayyoon sodaatan ogummaa jechuun wanta danuu of keessatti qabatee jira. Wanta danuutti gara baay'eetti hiikama waan ta'eef Waaqayyoon sodaachuun sun immoo ogummaa isaa jalqabaa akka ta'e. Ogummaa namni ogeessi tokko waan baay'ee furuu danda'a, waan baay'ee sirreessuu danda'a. Ogummaa isa sanaa wanta baay'ee gochuu akka danda'u isa keessaa wantoota baay'ee sana keessaa garuu jalqabni waan hundumaa ogummaa inni jalqaba Waaqayyoon sodaachuu. Kanaaf namni kamiyyuu Waaqayyoon hin sodaanne taanaan gaaras ba'ii, gadis bu'ii, fooqirras ba'ii, lafattis bu'i. Waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf otoo ittiin seeniin dura jireenyi kun fedha Waaqayyooti. Fedha Waaqayyoo ta'uu isaa hubattee miti. Namni kun Waaqayyoon sodaata. Sodaatti. Laphee ishee keessa sodaa Waaqayyoo jira. Isa hubattee miti. Erga itti galtee qormaata manni hin jedhamne gaafa dhufee sirra tuulamu akkamittan keessaa ba'a. Akkamitti gara furmaataatti dhufu. Akkamittiin jireenyicha sirreessa jedhi malee sammuu baay'istee ofiin dhukkubsiiniin dhaamsa kootanillee. Egaa obboleettiin kun dhimma waraqataa irratti galala namoonni baay'een ijaa isheen maafaana galte callisi wantoota baay'ee jira jechuudha. Kunoo ilaalaa egaa waraqanni jira, maatiin jira, sargiddil jedheen diggisanii ilaalaa egaa almost mucaa waggaa 2 amma waggaa 6 mucaa waggaa 6 waggaa wal fuudhanii waggaa 2tti godhanneette jaalalaan immoo yeroo baay'ee waliin turreette argitanii baay'ee ulfaataa jechuudha. Diggisanii maal godhanii firri iddoo jiruttiyyuu ta'ee dubbii xiqqoo dhugaan yeroo dhimma sana natti himtu waanuma jechuudha. Waanuma adda ba'umsaa osoo hin taane lola daqiiqaa tokkoyyuu tursiisu natti hin fakkaanne. Kanaaf inni waan karaa boolee fudhatee galeefis miti, waan seera qabeessaan taa'ee maatii ishiirraa fudhateefis miti. Inni guddaa inni ijoon garuu ilma namaatiif maalidha? Sodaa Waaqayyoo ogummaa isa jalqabaa sana sodaa Waaqayyoo dhaloota keessa akka jiru hubadhaa. Togaa ilatti hin seeniin jechuudha. Seentan taanaan immoo ciniin nadhaa obsa. Atis yaa obboleessa koo jijjiiruun faayidaa siif hin qabu. Atis yaa obboleettii koo obsuudha bakkuma jiranitti jechuudha. Walitti bu'iinsi jira. Walitti bu'iinsa sanaa fi furmaanni deemnarraa deemii akkasii osoo hin taane obsaan furmaata itti godhaa. Walitti bu'iinsi jira. Sirriitti jira. Garuu furmaata itti godhaa. Kanaaf utubaan mana keessanii waraqata sana caalaa fira walitti qabame caalaa Waaqayyo waan ta'eef jechuudha.
Kanaaf kana isiniin jechuu barbaade yeroo biraas dhimma kanarratti akkanaa danda'ametti gaafa isheen of jabeessitee jettu fuula ishee mul'achuudhaan illee baate fideenan dhufa jechuudha. Ishiin bal'inaan waan keessa darbite maaltu akka ishee mudate isiniif ishumarraa yoo dhageessa wayya. Kanaaf yoo dubbiin isheen ijoon waraqata osoo hin taane dhaloonni kan akka hubatannaa dubbadhu jettee waraqata osoo hin taane laphee waaqayyoon sodaatu qabaachuu akka ta'e hubadheen jira jettee jirti. Kana fakkaata. Kanaaf iyyuu gaa'elli kamuu waa hundumaa waraqatas maatis dura fedha waaqayyooti. Sodaa waaqayyoo of keessaa qaba. Namni sun kanarratti hundaa'a jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo biraan viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Eebbifamaa isiniin jaalladha. Isiniin kabaja. Turtii gaarii. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hundumti keessanuu naaf eebbifama. Kanaaf namni